raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa adoolessa 10 bara 2020 kanneen nu caqasaa jirtan mara nagaa sin gaafanna attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Gama keessummeessuun ana jaallannee gammadaati. Oduu addunyaa har'aaf immoo Tuujubee Horaati. Ajjeefamuu weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa akkasumas hoogganoonni siyaasa Oromoo fi Oromoonni hidhamuu mormuudhaan biyyootii alaa adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Gama kaaniin gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n ejjennoo mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu qeeqeera. Aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaa immoo warra karaa qaxxaamuraa aangoo qabachuuf jedhetu kana kaase malee gaaffiin Oromoo deebi'aa jira jedhu. Mata duree sadan kanarratti har'a qophiilee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara Tuujubeettiin sin deebisa. Akkam dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Shakkamtoonni lama kanneen kallattiin aartist Haacaaluu Hundeessaatti dhukaasanii ajjeesan jedhaman Xilaahun Yaamiif Abdii Alamaayyoo to'annaa jala ooluu abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa sabaa himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Shakkamaa sadaffaan namni Gammachuu Kabbadaa jedhamu barbaadamaa jiraachuullee tuqanii jiran. Itti dabaluudhaan godina Arsii keessaa maatiiwwan miidhaan nurra ga'e jedhan buufata poolisii keessa qubatanii jireenya isaanii bakkatti deebisuuf namni nuu birmate hin jiru jechuun komatan. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa haleellaarraa akka ittisu Amnesty International gaafateera jechuudhaan jaarmichatti daayirektarri gaanfaa Afrikaa Fissaa Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan kun namoota irratti kan raawwate sababa gosaaf amantii isaaniitiin ta'uu mirkaneeffanneerraa jedhan obbo Fissaa Taklee. Fissaan akka jedhanitti intarneetii cufuun haasaa jibbiinsaa ittisuuf furmaata yerooti. Mootummaan komee biyya keessa jiruuf furmaata waareensa qabu fiduu qabaa jedhan jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n mootummaan Itoophiyaa sabaa himaalee hanga tokko cufuusaa qeeqee jira. Mootummaan Itoophiyaa OMN'if sabaa himaan Tigraay biyyattii keessatti hokkara kakaasu jechuun himate. Kana irratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Gabaasaaleen naannoo Tigraay irraa argaman akka jedhanitti aangawoonni koree giddu galeessaa TPLF'if hoogganaan waajjira paartichaa koronaa yeroo jalqabaaf mooraa namoonni qe'ee ofirraa buqqa'anii walitti tuucha'anii keessa jiraataniif riphxee loltootaan to'atamee jiru Siiriyaa kaaba gama dhiyaa keessatti argamee jira. Namni vaayirasichaan qabame Dooktara Idlib keessaa yoo ta'u, battala mallattoo ofirratti arganii qofaatti of baasanii jiran. Namni isaan waliin wal arge kamiyyuu akka qoratamu aangawoonni beeksisaniiru. Deeggarsa wal'aansa fayyaa kan kennu dhaabi kunuunsa fayyaaf baraarsaa ibsa baaseen akka jedhetti vaayirasiin kun akka abidda bosonaatti mooraa baqataa keessa faca'uu danda'a. Bakka biroodhaa immoo manneen barnootaa Hong Kong martinuu wixata darbee cufamanii jiran. Yeroon kun yeroo boqonnaa baatii bonaati. Sababa COVID-19 manneen barnootaa cufamanii turan baatii caamsaa keessa banamanis amma vaayirasichi deebi'ee ka'uusaan deebisanii cufamaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessaa guyyaa tokkotti namoonni 64,000 ta'an vaayirasii koronaan qabamuun kaleessa gabaasameera. Aangawaa gameessi dhimmootii dhukkuboota daariqaa akka biyyattii Dr. Anthony Fauci bulchaawwan kutaalee cufataa turan faca'ina kana dhaabsisuuf banuutti akka nariifanne akeekkachiisan. Yuunivarsiitiin Joons Hopkins akka gabaasetti addunyaarraa namoonni miliyoona 12 ol vaayirasii kanaan yoo qabaman kanneen keessaa miliyoonni 3 ol Yuunaayitid Isteetsi keessa. Ameerikaan faca'ina vaayirasii kanaa tasgabbeessuu dadhabdus pirezidaanti Doonaald Tiraamp torbanneen dhufan keessa manneen barnootaa biyyattii akka banaman dhiibbaa gochaa jiran. Manni barnootaa yoo baname hagam ijoolleef barsiiftotaaf amansiisaadha inni jedhu garuu ammayyuu gaaffii keessa jira. Loltoonni Joorjiyaa kanneen gurmuu neetoo Afgaanistaan keessa jiran 28 vaayirasii koronaan qabamuun ibsameera. Loltoonni kun biyya ofiitti ergamuudhaan hospitaala waraanaa keessatti wal'aansa fayyaa argataa akka jiran ta'uu sabaa himaaleen naannoo ministirii ittisaa Joorjiyaa maqaa dha'uudhaan gabaaseera. Haalli fayyummaa loltoota kanaa gaarii ta'ullee gabaasichi tuqeera.
Dubbiimaan waltaatota waraanaa kanneen Afgaanistaan keessaa ibsa kana laalchisuudhaan yaada akka kennaniif gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa dhiyeesseef aangoota ministirii ittisaa Joorjiyaa akka gaafatan itti himee jira. Joorjiyaan biyyoota 38 kanneen gurmuu neetoo Afgaanistaan keessa jiraniif loltoota hedduu gumaachite. Afgaanistaan keessa hanga jimaataa har'aatti namoonni 34,000 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 1,000 ta'an immoo du'aniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guuteres Laatiin Ameerikaaf biyyootiin Kaaribiyaan weerara COVID-19 kanneen akkaan saaxilamanii jedhan. Kamisa kaleessaa ibsa viidiyoon waraabame kennaniin akka jedhanitti vaayirasiin koronaa biyyoota Laatiin Ameerikaaf Kaaribiyaan irraa dhiibbaa dinagdee hamaa geessisuu malaa jedhan. Guuteres akka jedhanitti mootummoonni uummata hiyyummaa keessa jiraatuuf deeggarsa yeroo hatattamaa kan akka farra beelaa akka qopheessu gaafataniiru. Keessumaa dhiibbaan vaayirasii kanaa biyyoota armaan olitti tuqaman keessa hiyyeeyyii jiraatan kanneen tajaajila eegumsa fayyaaf galii gahaa hin qabaanne miidhee jedhan. Guuteresitti dabaluudhaan lammiiwwan hidda dhalataa Afrikaa koolugaltootaaf baqattoonnis akkaan dararamuu ibsan. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun akka jedhanitti hawaasa addunyaa biyyootii Laatiin Ameerikaaf Kaaribiyaaniin deeggarsa maallaqaa akkasumas liqaa irra jiru furuudhaan gargaaruu qabu jedhaniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n bakka COVID-19 jalqaba ka'ee weerara sadarkaa addunyaa kaase chaayinaa akka daawwataniif garee tokko gamasitti ergee jira. Dubbiimtuun jaarmichaa Maargareet Haaris akka jedhanitti hayyoonni lamaan gamasitti ergaman dhimma fayyummaaf dhukkuboota beeladaalee irratti qorattoota yoo ta'an hayyoota saayinsii chaayinaa waliin ta'uudhaan qorannaa geggeessuuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ejjennoo mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n qeeqee jira. Biyyoota uffee Saharaa gadii keessatti bakka buutuu CPJ ka ta'an Muzookii Muumoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana murtii dhaabilee miidiyaa irratti fudhate ifa mitii jedhu. Mootummaan OMN dabalatee miidiyaalee hanga tokko irratti tarkaanfii fudhachuusaa kan beeksise yoo ta'u, abukaatoon dhaabbatichaas gaazexeessaan OMN tokko hidhaa keessa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu dhiyeessa. Ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaan booda mootummaan saba himaalee biyyattii keessa seera cabsan jedhe irratti tarkaanfii fudhatee jira. Kana keessaa abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa waajjira Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii yoo cufu, Dimtsi Wayyaanee, TV Tigraay fi Asraatiif ammoo of eeggannoo kennuufii beeksisee jira. Dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira OMN kadamee Finfinnee mootummaan yoo cufu, gaazexeessitoonni kanneen ammoo hidhamuu Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon dhaabbatichaa BOF himanii jiru. Gaafa sana ogeeyyii yookaan immoo gaazexeessitoota qabamanii yeroo fukkaamsanii akka isaan tamsaasa kallattii hin hojjenne godhaniitu amma halkaniitu tursan. Sanaa booddee gaazexeessitoota sana gadhiisanii turan. Booda immoo namni akka odeeffata qabutti namni Mallasaa Dirribsaa jedhamu tokko gaazexeessaan tokko akka hidhametti quba qaba. Amma immoo ani akka carraa ta'e ogeessa seeraa OMN'ti akkan odeeffata qabutti biiroo sana mootummaan to'atee jira. Waajjira OMN jechuudha. Meeshaalee tokko kanneen akka kompiitaraa kanneen akka nagahee adda addaa akka fuudhamee jiru. Namni illee siqee akka ilaaluu hin dandeenye hojjettoonni yookaan immoo hooggantoonni miidiyaa sanaa siqanii ilaaluu akka hin dandeenye namichi Mallasaa Dirribsaa jedhamu kunillee gaazexeessaan kun sana ilaaluu dhaqee akka qabame kan odeeffannoo qabaa jechuudha. Dr. Tokkummaan humnoonni mootummaa akka itti dhaabbata kana cufanis akkasitti ibsan. Yeroo biiroollee to'atanii hoogganaa isaatti bilbilanii hoogganaa yookaan immoo daaraktera OMN'tti illee bilbilanii yookaan kasaraa isaatti bilbilanii yookaan hoogganaa faayinaansiitti illee bilbilanii koottaa as ilaalaa jedhanii wanti beeksisanii akka hin jirretti kan isaan natti himanii nama tokkoofu bilbilamee akka taajjabbiitti illee taa'aatii ilaalaa biiroo keessan sakatta'aa jirra qabeenya keessan fuudhaa jirra jedhamee wanti isaan beeksisame akka hin jirretti kan isaan naa ibsan. Biiroon illee qabee akka jiru qulfii yookaan furtuu cabsanii akka lixanii meeshaa odeessota qabachuudha. Waajirri kun to'annaa hojjettoota OMN ala jira. Dhuma irrattis Dr. Tokkummaan waa'ee kana seeraan akka hordofaa jiran akeekan. Gaazexeessitoota OMN keessaa kan hidhame jedhame Mallasee Dirribsaati. Haati warraa isaa Taadalachi Margaa BOF yeroo dubbatte Mallaseen erga manaa ba'ee to'annoo poolisii jala oolee guyyaa 10 dhannees qaamaan arguu hin dandeenye jetti. Mallasaan nama maakalaawwii jira. Egaa gaafa kamisaati manaa ba'ee hojiin deema jedheeti bakka tokko teenyee hojjenna jedheeti guyyaa naa bilbilee ture nagaadha jedhee galgala immoo qabamee jechuusaan dhaga'ee sana booda dasii naa bilbilee hin beeku
Yaa'u poolisii federaalaatiin akka qabamanii achi fudhatamanidha kan inni information qabu. Ergasii immoo deebinee gaggaafachuuf yeroo yaallutti gaafachuun hin danda'amu nuun jedhanii guyyaa guyyaadhaan gaaf tokkollee arginee hin beeknu dasi. Uffata gaafa sana baheedhaan akkuma guyyaa kurnaffaa isaati natti fakkaata. Uffatallee nuuf kaafuudhaatti nu kennaa jennaan nu didanii alaalumatti nu deebisu. Kana dhagaa kunoo nyaata keessanii hin beeknu, arginee hin beeknu, akkamitti akka inni jiru iyyuu waan tokko quban qabnu jechuudha. Biyya kamii keessa akka jiru gaan beeknu torban tokko darbaadha. Uffata tokkichaa namni guyyaa amma kana akkamitti akka taa'an hin beekanii akka seeratti sa'aatii 48 booda wayii mana murtiitti dhiyaatan namni natti fakkaatan illee sirriitti hin beeku baay'ee waa'ee seeraa jechuudha. Mana murtiittis immoo hin dhiyeessine waan tokkoyyuu. Ijoollee 2 qabna. Ijoolleen ganaa daa'ima waan ta'eef waggaa 4 fi inni tokko waggaa 4 isheen tokko immoo ganaa waggaa 1 fi 6 amma kanallee adda baafachuu hin dandeenye inni xiqqoon yeroo hunda abbaabbii naan jedha faamaalatti malee silaan dhufa jechuu malee isaanoo daa'ima. Dhimma kana ilaalchisee gartuun kabaja mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n tarkaanfii dhiyeenya mootummaan Itoophiyaa saba himaalee fi gaazexeessitoota irratti fudhataa jiru hordofaa akka jiru beeksisee jira. Mudookiin immoo bakka buutuun CPJ akka biyyoota saaraa gadii VOF yeroo dubbatte akka jettetti ejjannoon mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu hin calalu rakkootu irraa mul'ata jechuun ibsite. So what I would say about this is that at least since early 2019 even akkasitti mudookiin waan inni asirratti nus akka CPJ'tti akkasumas dhaabbilee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuuf falman kaan Itoophiyaa keessatti waa'ee gaazexeessitoonni hidhamuu fi intarneetiin cufamuu ilaalchisee dhuma bara 2018 kaasnee yaaddoo akka qabnu dubbataa turre. Bara 2018 gara dhumaarraa kaasee yeroo yaaddoo keenya kana ibsine sana Itoophiyaan walabummaa pireesii wal qabatee sadarkaa abdachiisaarra turte. Tarkaanfiiwwan kunis abdii kanaaf gufuu akka turan kana malees amalli kun amala mootummaa darbe akka turee fi deebi'ee akka hin hammaanne alasuu watwaataa turre. Amma wanti ta'e guutummaatti ta'uu baatus egaa abdiin keenya ta'e kanaan wal qabatee mirgi walabummaa saba himaalee guutummaan badee bakka dukkanaa duriitti akka hin deebine abdiin qaba. Yoon akkas jedhu garuu mootummaan kun raawwatee bakkuma duriitti deebi'a odoo hin taane amalli duraanii kun keessaa hin banne jechuu kiyyaa jechuun dubbatti. And even this year we have been seeing incidents that point to the fact that the old ways of doing Mudookiin mootummaan intarneetii cufuun odeeffannoon dhugaan akka hin argamne dhorkee jira. Kanaaf dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitoota tarkaanfii mootummaan fudhate jedhameen warra miidhaman adda baafachuudhaaf CPJ'f rakkoo ta'eera jechuunis dabalataan dubbattee jirti. Hamliin Yuunivarsiitiitti ogeessa sabquunnamtii kata'an gargaaraa Piroofeesarii Indaalqaachaawwan gaafa Hacaaluun ajjeefame qabiyyeewwan qophii OMN irratti darban kasaba walitti buusuu turan jechuun qeequ. Dubarra qabiyyeewwan akkasii kun balaa waan babal'isanii fi intarneetii irraa buufamuun gaariidha. Dhaabbileen mirga odeeffannoo argachuu sabaa hordofanis waan mara qixatti utuu ilaalanii hordofanii gaariidha jechuun dubbatan. Nutmaan Alii Dodolaa barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota gaazexeessummaati. Du'aa Hacaaluun booda rakkoon biyyattii keessatti mul'ate gama saba himaaleen waan kanaan dura deemaa ture kan ifatti baase jechuun dubbate. Gara ogummaa miidiyaatiin olaantu miidiyaan bilisaan dirreen laatamee fi ogummaa isaatiin hojjechuu akka qabu kun amanamaadha. Amma kan jechaa jirru miidiyaaleen balleessaa hin qabanii otoo hin taane miidiyaaleen balleessaa akka qaban kan argaa jirrudha koontentii isaaniirra. Garuu adeemsi tarkaanfiin ittiin fudhatame adeemsa isaa dura duuba adeemsa isaa guutee kan eegeen fakkaatudha waan kan jechaa jiru. Kanaan wal qabate amma gumaacha miidiyaalee mataa isaaniitiin fi gumaacha gama mootummaatiin jiruun lamaan irraayyuu rakkoo jiruun miidiyaan amma walabummaan isaa biyya kanatti duubatti deebi'aara jechuu dandeenya jechuudha. Caalatti immoo dhugaa dubbachuuf immoo ga'ee guddaa kan taphatan miidiyaalee mataa isaaniiti. Mootummaan yeroo dheeraadhaaf callisee olaalu ni argina. Yeroo raayyaa ittisa biyyaa irratti waan hin taane waan hedduun hanga birmadummaa biyyattii iccitii birmadummaa biyyattii raabsuu sanarratti iyyuu tarkaanfiin hin fudhatamin tureera jechuudha. Yeroo sanarraa otoo adeemsa seeraa jalqabe otoo har'a hin gahin iyyuu tarkaanfiinis fudhatameera. Rakkoo har'a keessa galan keessas miidiyaaleen otoo hin galin inni tokko irraa baratee inni tokko immoo ofiisaafuu baratee miidiyaaleen walabummaa isaanii otoo hin dhabin seeraan hojii isaanii eeganii itti fufu tureeyyuu. Nutumaan tarkaanfii mootummaan saba himaal irratti fudhate ilaalchisee gaaffii dhiyaateef yaada isaa yoo kennu tarkaanfiin fudhatame kaan ka duubatti harkifate kaanis ka dhaabbilee kana barsiisu miti jechuun qeeqe. Dhumarrattis furmaata yoo kaa'u nutumaan yaada ta'uu qaba jedhe akkasitti kaa'a. Tokko warri miidiyaa bitaa mirgaa walirree walitti duulu gara walakkeessaatti walitti dhufee yaada marii gaggeessuu fi dhiyeessuu qaba. Mootummaan ammoo erga dubbiin achi fagaatee tarkaanfii hin malletti deemuurra jalqabumaan ala badiin uumamu seera sarbame irratti tarkaanfii gitu fudhachuu qaba jedha.
Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa kibxata darbe OMN waajjira Finfinnee jiru dhaabbatichi odeeffannoo saba irratti kakaasu dabarse jechaan kan cufe yoo ta'u sana boodas dhaabbilee miidiyaa Dimtsi Wayyaanee fi Televezyiinii Tigraay qilleensa irraa akka ugguraman taasisee jira. Dhaabbata miidiyaa Amaaraa Saatalaayit Reediyoonaa Televezyiinii jedhamuuf ammoo of eeggannoo kennuun isaanii yaadatama. Dr. Geetaachoo Dinquus hangawaan abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa torbe darbe VOF badiin OMN kan yakkaan gaafachiisu waan ta'eef abbaan alangaa mootummaa dhimma kan harkaa qaba jechuun dubbatanii turan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi. Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti dabarra. Bari arguuf garaa nu bal'isee yaa waa irraanfachuuf Rasaasa allaattiidhaaf kochoo bocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kunuar allee jira. Uumamni seera uumaa dabsee raajii bara kanarraa jakaa erga buqqeen dhagaa cabsee mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa cituuf yaadanii. Algodeen ansirraajita si fudheen gincii koolita si fudheen gulli soolita si fudheen daadar koolita si fudheen shaallaa koolita si fudheen shukuuteelita si fudheen sabbataalita si fudheen awwadaalita shiranii. Saadoo doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii algodeen ansirraa cituu si fudheen ajjee koolita si fudheen sarboo koolita ulee horaa koonsiilita si fudheen naqambeelita si fudheen manchaaraalita si fudheen shaashee koolita.
gaarii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiyyaa taate harree diida qambar sadii cabsee qotiyyoon gafarsa hammeenyulee mataas injiraan ajjeesa hammeenyulee mataas. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaaf abbootii siyaasa Oromoo fi Oromoon hidhamuu mormuudhaan hiriirri mormii Giraand Oromoo Raalii jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera. Hiriir biyya alaa kana har'a hiriir mormii guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo tanaayyuuttum jiran. UK, London. Canada, United States, Faransaay, Netherland, Norway, Australia, Germany, Awurooppaa fi Ameerikaa fi fuula hedduutti akkan babbaa'uu jiran. German Berlin. Amma iddoon nu jirru daandii guddicha West fi East Germany bahaa fi gargar kutuu achi daandiin cufamee jira. Achitti dhaadannoo adda addaa dhaggeessisaa jira. Hacaaluudhaa fi ajjechaa isaati. Qaamni olabduu ta'e akka qoratee uummataaf ifa godhu Justice for Hacaaluu, Free Jawaar Mohaammed, Free Baqqalaa Garbaa, Free all Oromo political prisoners kan jedhu dhaadannoo kan godhamaa jiru. Isaanii lamariin arma baa'uu jirtan kun isa walta dhuftan. Qeerroo Jarmaniiti kan hedduminaan irratti argame. Amma eessa kaatanii eessa yaa'uu jirtan ammaan tan? Gadda Frankfurt irratti illee hiriira wal fakkaataa boonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabne waajjira muummichi ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkel irraa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti itti aansinee garasitti qajeelee jechaadha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeelee jirra. Poolisiin karaa cufee jira, nutis immoo karaa cufnee jira. Berliin lixaa fi Berliin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii dhorkaa, sochii hedduu dhorkaa gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessee argatudha kan qeerroon dhageessisaa jiran. Kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsoo Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'ani. Jawaar Mohaammed akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqalaa Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Hacaaluun kan ajjeefame hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallansiise jechaadha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa. Warri Neezerlaandillee hiriira kaleetiif guyyaa dheengaddaallee hiriiruma akkanaa jira. Nasruu dubbisuu jiru warri hiriira kan qopheessu keessa nam tokko. Oromoon biyya Neezerlaand jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Den Haag akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabanne paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraadhaaf akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriirri gaggeeffamutu jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas mootummaan Awurooppaa waa'ee ajjeechaa hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tarkaanfii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kan oolle jechuudha. Rakkoo ajjeechaa sukkanneessaa waa'ee dhimma Hacaaluu akkasumas ammoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Galataa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaa tokko lamaa miti. Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo
qeerroo adamsanii hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira. Haalli biyya keessa jiru hedduu suukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa keessaa dhiibbaa godhuu qabdu waan jedhu erga dhageessisaa turre booda kan goone maalinni xalahaa keenya qabannee namoota itti goonee gara paarlaamaa biyya Neezerlaandis deemnee xalahaa keenya isaanitti kennine gara ministeera haajaa biyya alaattis deemnee xalahaa keenya achittis geessine. Xalahaa laatuu qofa osoo hin taane namootas dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaan ammaan sana keessa jirtus warra ministeera haajaa biyya alaatiifis ibsuu yaalleera. Miidiyaan dhufduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo adda addaatti erguma rakkoon mudateeru qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii. Hiriirri kun haga hoogganoonni kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriira kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jiru hin dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatu miti. Awustiraaliyaa Milboorni dabarra vaayirasii kooronaatiif jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana intiwiiteriin ergatee hin dabarfanne gamkaaniin ammoo xiyyooraan ergatee hin dabarfannee jette warqophees keessaa tokko toltu tufaati. Hawaasa Milboorni Awustiraaliyaa kan qophoofne ajjecha Haacaaluu Hundeessaa kan rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhuu qabnu jedhanii ergaa kennaa gara samiitti ol kaafne magaala guutuu keessatti marfamee haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasne jetti. Dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melbourne ka biyya Awustiraaliyaa keessa bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknooloojiin karaa Twitterii gubbarra baanee Oromoo protest akka biyya Awustiraaliyaa keessatti beekameef jecha trending gubbarra arganne haala kanatti fufnee uummata Oromoo keenyaatiif waan barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha. Xiyyoorri kunniin ergaan isaan itti hiitanii Justice for Haacaaluu jettanii irratti hiitanii Oromoo protest xiyyoorri sun magaalaa gamirra mare? Biyya kana keessatti magaala guddittii kan lammaffaa Melbourne jedhama. Nuti nama gara 1,500,000 of keessaa qabna. Magaala kana keessatti nuti kan qophoofne xayyaarri magaala guuturra marfamee bakka 9tti bakka beekama 9 keessatti xayyaara marsee irruma deddeebi'eetiin namni cuftu hanga argutti qophoofnee turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka 9 sun martuu isaanii waan argachuu hin dandeenyeef kan didee qilleensuma kanaati bakka 2 moo 3 irra deddeemne ammoo 9 san ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira. Waan hiriir mormii biyya alabbaan kan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyootan yoo paarlaamaatti mokkani jedhe. ለነሱ ያለኝ ምክር በርቀት ተነስና ተቀመጥ ድል አመጣ ያቅም ወደፊትም ድል ያመጣ Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraattis hin fidu. Keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed. ከሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመጽ መቀጠል አለበት የምትሉ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያንስ የሀጫሉ መንገድ መከተል አለባቸው. Keessumattuu warri du'a Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee diddaan itti fufuu qabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun fuulduratti bahaa du'aati qabsaahaa malee isin gamateechanii ka'ii cufi ka'ii ajjeesi jechaati bariitu isaammoo gabaasa namni 8 du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoon fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi dirreen falmii as ta'uu beekuu qabanii jedhaniiru. Gamkaaniin poolisiin federaalaalleen warri jecha Haacaaluu Hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warri hiriirarra jirammoo hagulwaan baatutti hiriir kaan ittuma jirraa jedhe. Hiriira akkanaa fuluma hedduutti dhadhagaa'utti jira. Taarrata nama soraa lakeeti. Nagaama. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3tti sagantaa afaan Oromoon dabarsu kanumaan xumure. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.